Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu deebinee dhufnee jirra. Har'a mata duree lama gurguddaa qabadhee isinii dhufee jira. Mata dureen tokkoffaan lola yeroo ammaa faannoon Oromoo Walloo irratti banaa jirudha. Mata dureen lammaffaan immoo saamamuu baankii daldala Itoophiyaa kan jedhu waan ta'eef mata dureen lachuu mata duree gurguddaadha. Hundi keessanuu mee share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Keessattuu warri haaraa dhuftan subscribe godhaa, share godhaa, comment godhaa. Share gochuun, comment gochuun bu'aa guddaa buusa. Akka viidiyoon kun namoota baay'ee bira ga'anii taasisa waan ta'eedhaaf jechuudha. Akka viidiyoon kun namoota baay'ee bira ga'u kan taasisudha. Kanaaf comment, share, like gochuu hin dagatinaa jechuun barbaada. Walumaa galatti as jalatti jechuudha mata duree kana jalatti maal laallaa? Tokkoffaa mata duree kanatti kan laallu faannoon kaayyoon isaa maali? Maaliif lola Oromoo Walloo irratti bana? Oromoo Walloo qofa irratti illee banaa hin jiru. Garuu kaayyummaan yeroo hunda faannoon irra deddeebiidhaan Oromoo Walloo irratti lola banuuf maal inni waan jedhu xiinxallinaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo baankiin daldala Itoophiyaa maal ta'ee maaltu deemaa jira kan jedhu ilaallaa jechuudha. Kanaaf isin immoo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Comment gochuun keessan, like gochuun keessan, share gochuun keessan akka viidiyoon kun faffaca'ee namoota baay'ee bira ga'uuf ta'a. Gara biraatiin immoo uummata Wallootiilleef maal ta'a? Sagalee ta'a jechuudha. Kanaaf share gochuun, like gochuun keessan, comment gochuun uummata achitti rakkataa jiru sanii, uummata faannoon fixaa jiru saniidhaaf illee maal ta'a? Sagalee isaaniilleef ta'uudha jechuudha. Kanaaf share, like, comment gochuu hin dagatinaa. Mata dureen guddaa fi ishuu guddaan jechuudha. Ka jalqaba irratti irraa dubbannu faannoon maaliif yeroo hunda lola Oromoo Walloo irratti bana? Gaafiin ka'uu qabdu gaafii kanaa jechuudha. Jalqabuma irrattuyyuu maaliif faannoon Oromoo Walloo irratti yeroo hunda lola bana? Gaafiidha. Lolli kun immoo uummata Oromoo Walloo irraa yookaan Oromoo Walloo irraa akkamitti dhaabbachuu danda'a? Amma isa kana xiinxallinaa jechuudha. Isa kana xiinxallina. Jalqabuma irrattuyyuu uummata Walloo irratti faannoon maaliif lola bana? Waa sadii tokkos ni ka'a. Tokkoffaa faannoon uummata Walloo irratti lola kan banuu fi sababa Oromummaa isaaniitiin. Sababa Oromummaa isaaniitiin. Inni lammaffaan immoo amantii isaaniitiin. Inni sadaffaan immoo naannoo addaa Kamisee kan jedhamu kana balleessuu waan barbaaduuf. Guutumaan guututti Oromoo Walloo kan jedhamu achirraa barbadeessuu waan barbaaduuf. Maaliif yoo jenne kaayyoon faannoo yookaan immoo finxaaleyyii Amaaraa olaantummaa saba tokkoo fi amantaa tokkoo kan leellisan waan ta'eef godina san keessatti Oromoon akka jiraatu hin barbaadan maqaa Oromooti. Oromoon maqaa Oromootiin akka jiraatu achi keessatti hin barbaadan jechuudha. Oromoon tokko maqaa Oromoo qabatee amantii isaa qabatee akka jiraatu hin barbaadan. Godina keessattuu immoo addumattuu immoo godina ta'ee akka godina addaatti achi keessa jiraachuun isaanii fi baay'ee mata dhukkubbiidha jechuudha. Sababiin gurguddaan yeroo hunda isaan lola itti ba'aniif asii jechuudha. Namni keenya baay'een hamma ammaatuttu nagar. Sababni guddaan isaa yeroo lola irratti bananii fi sababa kanaaf jechuudha. Keessumattuu immoo Oromoon Walloo, Oromoon Kamisee,
Oromoo Walloo Oromoo jajjaboo sabboonummaa qaban amantii isaaniitiin jajjaboo ta'an waan ta'aniif ufittiin dhiisan waan ta'eef kunillee immoo xiiqii keessa isaan galcheeti yeroo yeroodhaan lola irratti bananii lubbuu namaa bara baraan dabarsan jechuudha. Keessumattuu yoo kan ilaaltan taate yeroo hundaayyuu lolli irraa dhaabbatee hin beeku keessumattuu immoo saganteeffatanii yeroo soomatti lola irratti banu jechuudha. Maal yaadaniiti yeroo soomatti ni laaffatu humna baay'ee hin qabnu baay'ee miidhuu dandeenya jedhanii istiraateejikaali jechuudha. Karoorfatanii kan irratti deemanidha jechuudha. Kana qofaa miti. Finxaaleeyyiin akkamitti ilaalu? Oromoo Walloo rukutuun akka Oromoo guutuu rukutuutti ilaalu isaan. Oromoo Walloo balleessuun akka Oromoo guutuu balleessutti ilaalu isaan. Oromoo Walloo cabsuun akka Oromoo guutuu cabsuutti ilaalu isaan. Kanaafi kan irratti isaan xiyyeeffatanii Oromoo Walloo yeroo yeroon ajjeesan yeroo yeroon fixan sababa kanaaf jechuudha. Eega kana ta'e immoo furmaanni maal inni? Maaltu immoo furmaata ta'uu danda'a? Kan jedhu waan gabaabaa tokkoon isinii kaa'aa jechuudha. Inni jalqaba irratti naannoo Walloo addatti naannoo taasisuudha. Walloon addumatti naannoo kan jedhu dhiifama. Walloon addumatti naannoo taasisuudha. Tokko. Lammaffaan immoo godina addaa Kamisee Oromoota Walloo jechuudha. Oromiyaa jalatti akka isaan bulan taasisuudha. Kun lamaan yoo dadhabame immoo uummanni Walloo hidhatee difeensi akka of godhu. Akka of ittisu gochuudha. Kana sadiin alatti carraan tokkollee hin jiru. Carraan tokkollee uummata Walloo irraa lola dhaabuu danda'u hin jiru jechuudha. Carraan jiru kanuma sadii. Carraan jiru kanuma sadii. Haaluma kanaan itti fufee taanaan abadan uummata Walloo irraa lolli hin dhaabbatu. Carraa sadiin kana akkaataa barbaachisummaa isaatiin mootummaan itti fayyadamuu danda'a. Akkaataa barbaachisummaa isaatiin jechuudha. Tokkoffaan Walloon addatti naannoo taasisuun maal fayyada gaafa jenne Walloon addatti naannoo gaafa taasifte Walloo addatti poolisii mataa isaa waan dhaabbatuuf humna ofii ittiin ittisu waan qabaatu fi humna finxaaleeyyii kanaa ofirraa ittisuu danda'a jechuudha. Kuni faayidaa tokko jechuudha. Inni lammaffaan immoo Oromoo Walloo yookaan immoo godina addaa Kamisee kana Oromiyaa jalatti akka bulu gochuun Oromiyaan waan bulchuu fi humna ofii achi keessatti ijaarata. Poolisii isaa achi keessatti ijaarata. Gaafa kana maal godhaa? Ofirraa ittisaa salphumatti ofirraa ittisuu danda'a jechuudha humna finxaaleeyyii kana. Yoo carraan kun lamaanuu ta'uu dide immoo carraan inni dhumaa directly indirectly kallattiinis alkallattiinis uummata Walloo hidhachiisanii akka inni finxaaleeyyii san ofirraa ittisu taasisuudha. Kanaan goone taanan bara baraan miidiyaa mara ol baanee iyyina taanan bara baraan miidiyaa irra teennee boonna taanan jijjiiramni uummata Wallootiif finnu tokkollee hin jiru amana. Tokkollee hin jiru. Nageenyi uummata Walloo Oromoo Walloo yoomillee hin bu'u kan ta'u hin taane jechuudha. Carraan jiru wanti jiru isa kanaa jechuudha. Mootummallee kana gochuu qabu. Mootummallee faayidaa qaba waan ta'eedha. Speeshaalii Walloo naannoo godhe taanan mootummaa fi mataa isaatti advaanteejii guddaa uumaaf. Waan guddaa uumaaf. Humna finxaaleeyyii naannoo san jiru jechuudha. Ni laaffisaa jechuudha. Walloo addatti naannoo ta'uun humna finxaaleeyyii naannoo san jiru ni laaffisaa addaaniin qoodaa akka isaan humna addaan qoodee akka isaan humna godhataniitiin naannoo san hin jeeqne godha waan ta'eef mootummaadhaaf carraa guddaa qaba faayidaa guddaa buusa jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya hundi keessanuu share, like, comment gochuu hin dagatinaa. Kanaaf hundi keessanuu share, like, comment godhaa. Mata dureen inni lammaffaan mata dureen ajandaa guddaa ta'e mata dureen inni lammaffaan mata duree saamamuu baankii daldala Itoophiyaati. As jalatti immoo gaaffii lama gurguddootti qaba. Baankiin daldala Itoophiyaa saamame moo hin saamamne? Tokko.
inni jalqaba jechuudha. Akkamitti saamamee maaltu deemaa jira? Baankiin daldala Itoophiyaa saamamee jira. Homaa gaaffiin qabu jechuudha. Saamamee jira. Saamamuu isaa maaltu agarsiisaa waan jedhudha. Saamamuu isaa maaltu agarsiisa? Mallattoon saamamuu isaa agarsiisu maa inni? Mallattoon saamamuu isaa agarsiisu jalqaba irratti baankichi mataa isaa beeksisa baasee jechuudha. Beeksisnummaan baankichi baase sun mallattoo isaa saamamuu isaa agarsiisaa jechuudha. Inni biraa immoo yuunivarsiitiileen adda addaa kan akka Finfinnee, Dillaa, Haramaayaa barattoonni ATM'dhaan yookaan immoo baankii tiraansfarii ATM'dhaan birrii kana baaftan yookaan immoo dogoggoraan kan isin irratti gale birrii kana akka deebiftan kan jedhu beeksisa baasanii jiru jechuudha. Kanaafuu kan birriin maal ta'e jechuudha saamamee jira jechuudha. Egaa beeksisni ba'etti birriin saamamee jira jechuudha. Birriin saamamee jira jechuudha. Kanaayyuu miti har'a jechuudha guyyaa har'aa kanatti namoonni baay'ee mootummaan walitti dhiyeenya qaban maal jedhanii birriin miiliyoona haga kanaa deebi'ee baankitti galee jira jechuudha jedhanii barreessaa jiru jechuudha. Kanaaf walumaa galatti baankiin guddaan kun saamamuu isaa baay'ee nama dhukkubsaa jechuudha. Osuma baay'ee jechuudha baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif qabeenyi achi jiru suni qabeenya kiyyaa, qabeenya keetii, qabeenya uummataati jechuudha. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee namatti dhaga'a. By the way, saamamuun kun haarawaa yoo jenne haarawaa miti. Baankiiwwan gurguddaa kan akka Awurooppaa, kan akka Ameerikaa hunduma isaaniitu jechuudha. Yeroo hundaa hakaroon seenanii hak godhanii saamaa jiru haarawaa miti jechuudha. Kan irraa dubbannuuf waan baankiin amanuuf deemu malee hak gochuun baankii hak godhanii saamuun baankii waan haaraa miti jechuudha. Wanni irraa dubbannuuf baankichi waan amanuuf deemu malee waan haaraa miti jechuudha. Garuu baankichi silaa maal gochuu qaba? Amaneetiin sirreessuu qaba malee akkas gochuu hin qabu ture. Kanaaf kan biraas keessatti immoo maanni cyber security attack ta'e moo sisteema keessatti kan jedhudha jechuudha. Baankichi sisteema modify gochuudhaaf improve gochuudhaaf wanti kun ta'e dogoggora kan keessatti qarshiin asiif achi ba'ee hin jira jedhee amana. Sisteema keessa update gochuudhaaf modify gochuu improve gochuudhaaf jedhu baankichi. Warroonni ogummaa kana qaban immoo kallattimaan mormanii jiranii jechuudha. Especially Abdiisaa Baanchaa Jaarraa lakki jedhee xiinxalla isaa sirriitti lafa kaa'ee jira jechuudha. Xiinxalla isaa sirriitti lafa kaa'ee jira jechuudha. Baankiin yoo modify ta'u, yoo improve ta'u, yoo wanni sisteem tokko haaromfamu akkanaa miti kan jedhu xiinxalla bal'aa barreessee fuula isaa irratti kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf walumaa galatti garamitti deemaa wantichi gara cyber security attack ta'uutti namni biraallee barreessee jira. Qaamni kun qaama keessatii fi qaama alaattu qindaa'ee haleellaa cyber security irratti geggeesse, cyberii irratti geggeesse waan jedhamutu jira. Kanaafuu taree jedhames dhiifames walumaa galatti ani kanaa miti kan irraa dubbachuun barbaade jechuudha. Baankii kana keessa qaamni bakkee gurguddoo qulfii kan qabate eenyu isa kan barbaade jechuudha. Koof eenyutu qabate? Ani akka yaadutti ammallee qaama reef finxaaleeyyii jedhamu kanaan dhuunfatame. Baankiin iddoon gurguddaa, iddoon xiyyeeffannoo barbaadu, iddoon to'annoo barbaadu hunduu qaama kanaan dhuunfatamee jira jechuudha. Maaliif? Qaamni alaa keessaa kun odeeffannoo icciitii kana dabarsee kennuu baate qaamni alaa sun carraan inni seenee rukuttaa kana geggeessu baay'ee xiqqaataa jechuudha. Kanaaf warra keessattu harka keessaa qabaachuudha.
Kanaaf mootummaan maal gochuu qaba? Qaama kana qulqulleessuu qaba. Qaama kana jala bu'ee tokko isaaniitiin qulqulleessuu qaba. Riifoormii geggeessuu qaba jechuudha. Mandhee tokkoon saba tokkoon dhuunfatamuu agarsiisa kun jechuudha. Maaliif yoo kan laallu ta'e gaafa achi cabu eenyunni barattoonnummaa waan kana hojjetan eenyunni? Barattoonni yuunivarsiitii hundaa godhanii jiranii waan kana. Ergatu darbee jechuudha. Ergaan darbuu agarsiisa. Silaa barattoota waan kana waan barattoonni yuunivarsiitii hundaatu waan kana ni godhu ture jechuudha. Amma barattoota yuunivarsiitii muraasaa iddoo ergaan irratti darbe qophaa'anii waan kana taasisanii jechuudha. Kanaaf qaama qophaa'ee waan kana taasisaa jirutu jira jechuudha. Ammallee qaamuma finxaalessa jennuun kanatti shakkama jechuudha. Qaamuma finxaalessa jennuun kanatu shakkama jechuudha. Kanaaf faannoon achi jiran qofa jiru otoo hin taane kan qaama hojii keessa seenillee ni jira waan ta'eef inni kun sirriitti qulqullaa'ee riifoormi ta'ee abbaan seeratti dhiyaatu. Akkasumallee immoo iddoo barbaachisaa ta'e irratti immoo riifoormiin geggeeffamee baankiin kun riifoormi ta'uu qabaachuu. Namoota jajjaboo ta'uu qabaachuudha. Saba tokkoon dhuunfatamuu qabu. Jalumallee orgaanizeeshiniin tokko saba tokkoon dhuunfatame taanaan carraan balaa uumuu guddaadha jechuudha. Maaliif sabni tokko mufate taanaan waliif galu waan ta'eef salphamatti waa balleessuu danda'an jechuudha. Kanaaf saba hundarraa jechuudha. Akkaataa baay'ina isaaniitiin qoqqoodamee poozishiniin gurguddaa jechuudha. Ekspertiin rakkoo hin qabu. Poozishiniin gurguddaan akkasitti sekyuurri ta'ee kaa'amuu riifoormi ta'uu qaba malee haala kanaan ta'uu hin qabu jechuudha. Kana maaliif infoormeeshiniin kun keessumaa gara alaatti gadi bahe malee odoo keessaa bahuu baatee qaamni alaa sun hin rukutu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti mata dureen keenyaadhaa mata duree gurguddaa kana lamaanii hundi keessanuu sheer, laayik, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Nagaan ta'a.